nagaadhaan mannaa hambaatuu lamaa buqqaatii warra aabbuu. Yooyyaa shamaa akkam jirtu jaalatamtoota hordoftoota keenya. Qophii keenya lafaaf lafee har'aa kan torbanitti al tokko sagalee dirree shaggar gubbaatti isiniif dhiyeessinuutiin waa'ee buufata xiyyaaraa haaraa marsaa jalqabaatiin qofa dolaaraa Ameerikaa biliyoona 6 hanga 10tiin naannoo giddugaleessa Oromiyaa qubsuma tuulama sadeenii ona aabbuu seeratti ijaaramuuf karoorfamee fi lafa irratti ijaaramu gosootaa fi lammii gandoota 6 buqqifamaa jiranii fi egeree tokkummaa Oromoo fi Oromiyaa sababa kanaan balaaf kaadhimamee akkasumas dhiibbaa siyaasaa hawaasummaa fi aadaa afaan Oromoo fi eenyummaa Oromoo irratti piroojeektiin kun hordofsiisu qabannee dhiyaanneerra. Qopheessaan Ibsaa Gammadaa Gulaalee kan dhiyeessu Dagaagaa Gammachuu qophii keenya wajjin turtii dansaa jechaa itti dhiyaadha. Itoophiyaan biyya dinagdeedhaan duubatti haftuu yoo taatu dinagdeen kunis parsantaa 80 ol qonna duubatti hafaa irratti kan hundaa'ee fi lafti harki guddaan qonnaan bultoota namtokkee harkatti kan argamu ta'uun ni beekama. Qabsoo lafti qonnaan bulaaf jedhuun bara 1974 sirni nugusaa lafaa fi nama Oromoo akka qabeenya isaatti lakkaawwate kufuurraa kan ka'e bara 1975 lafti qonnaan bulaa harka galuun qabsoo bilisummaa eenyummaa sabaatiif karaa kan saaqe yoo ta'u, qabsoon kunis bara 1991 hanga tokko milkaa'ee daneessummaa fi ofiin of bulchuuf beekamtii laachuu ilaalchisee waraqaa irratti deebi'uus hojiirra oolmasaa gufachaa dhufuun ifa. Gufuuwwan mudatan gurguddoo keessaa tarsiimoowwan bebbeekamoon 3 kan gochoota badii fi yakka duguuggaa sanyiitti farrajamuu malan maqaa misoomaatiin sanuu haala mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo sharafuu danda'uun bulchitoota waabutii fi ergamtoota isaanii OPDO yookiin Adawaayitiin hojiirra oolfamuudha. Inni jalqabaa magaalota akka qubsuma waraanaatti waraana irra qubachiisanii qubannaa haaraa maqaa katamaa jedhuun hundeessuu fi babal'isuudhaan ijaarsa biyyaa imaamata Abisiiniyaa kan afaan Amaaraa aadaa fi eenyummaa kaabaa gadi dhaabuu masakamanii biyya uummata tokkichaa qofa ijaaruuti. Katamaa yookiin katamuu jechuun qubannaa yookiin qubachuu jechuudha. Qubsuma katamaa kanneen akka modeela biyyattii fudhatanii biyyattii hunda gara kanatti ceesisuuf hojjetamaa ture har'as ittuma jiran. Inni lammataa jijjiirama bara 1991 dhufe hordofee tooftan haaraa hojiirra oolee hanga danda'ametti sababa adda addaa uumuudhaan baay'ina Oromoo fi bal'ina Oromiyaa xiqqeessuudha. Kana waabutii fi OPDO'n kaleessaa kanarra bilxiginnaatti jijjiirametu walumaan hojjechaa ture. Akeekni isaanii ijoon uummata Oromoo biyyattii keessatti wayyama ta'e kana gara saba bicuutti jijjiiruu yoo ta'u, kanas tooftaawwan garaagaraatti dhimma bahuun hojiitti hiikaa turan. Magaalota dur akka qubsuma waraanatti ijaaraman irra hedduu fi biyya Oromoo kanneen akka Walloo fi Wambaraa fa'aa Oromiyaa irraa kutanii naannoo ollaa jala galchuu yookiin caaseffama addaa heerri fi seerumti isaaniitu hin ayyamne itti tolchuudha. Fakkeenyaaf murtiiwwan daba siyaasaa qabaniin kutaawwan Oromiyaa tarsiimawaa fi diinagdee gurguddaa sochoosan kan akka Finfinnee, Dirree Dhawaa, Walloo, Muyyalee, Wambaraa fi kan kana fakkaatan Oromiyaa irraa kutanii bulchiinsa addaa itti tolchuudhaan abbaa biyyummaa Oromoon qabu xiqqeessaa fi laaffisaa turan. Inni sadeessoon ammoo maqaa misoomaatiin kaapitaala guddaa dhangalaasuudhaan magaalota haaraa uumuu fi kan jiranis babal'isuudhaan Oromoo buqqisuudha. Warshaawwan piroojeektii albuuda baasuu fi waan adda addaa ijaaruu fi qabata kanaanis qubsuma haarawaa afaanii fi aadaa lafichaatiin adda ta'e uumuudha. Fakkeenyota muraasa kaasuun ni danda'ama. Oomisha warqii laga dambii Oromiyaa kibbaa Gujii keessatti argamu, warshaa sukkaaraa Wanjii, warshaa sukkaaraa Fincaa'aa, qonna Elfooraa Mataharaa fi bakkoota hedduutti argamu, buufataalee anniisaa elektirikaa fi hidhaalee namtolchee anniisaa elektirikaa maddisiisanii fi kan kana fakkaatan tarreechuun ni danda'ama. Bakkoota kana keessatti qubsumni haaraan aadaa fi afaan haaraa waliin misooma jedhamee waliin dhufee saabichi lafaa babal'ataara. Aadaan afaanii fi eenyummaan Oromoo handhuurarraa dhiibamuun uumameera. Tooftawan saamicha lafaa ittiin Oromoo wayyaba gara saba xiqqaatti jijjiiruuf mootummaan Itoophiyaa akka meeshatti fayyadamu keessaa inni guddaan kan biraa dhiyoo keessa dhufee fi tooftawan armaan dura turanis hammaachuudhaan dhufe sirna waaltaawaa magaalummaa giddugaleessa godhate kan bulchiinsi Abiy Ahimad diriirsedha. OPDO fi BADN waltaanii qabsoo uummataa micciiranii too bara 2018 irraa kaasee TPLF fi bakka bu'uu isaanii hordofuudhaan jaarmiyaalee diinagdee kan silaa siyaasa irraa bilisa ta'anii socho'uun irra ture agoobara tokko kan Itoophiyaa Investment Holdings jedhamu jalatti walitti qabanii hoogganaa paartii bilxiginnaa fi ministeera muummee Abiy Ahimad jalatti akka bulan kan taasifaman. Dhaabbilee kanneen keessaa daandiin qilleensaa Itoophiyaa,
gandoota baadiyaa baruma dhiyoo keessa magaalaa Bishooftutti makaman keessatti magaalaa buufata xiyyaaraa Afrikaa irraa isa guddaa jedhamu ijaaruuf kan karoorfate isa tokkodha. Xiyyeeffannoon keenya lafaa fi lafee har'aatis qaama piroojeektii buufata xiyyaaraa haaraa naannoo Bishooftutti marsaa duraatti qofa doolaara biliyoona 6 hanga biliyoona 10 oliin dhaabbata Itoophiyaa Investment Holdings jalatti miseensa gurmuu daandii qilleensaa Itoophiyaa keessaa tokko kan ta'e daandii qilleensaa Itoophiyaatiin ijaaramuuf karoorfame kan qonnaan bultoota Oromoo fi gosoota Oromoo 6 galaan lafa tana Finfinnee fi Aabbuu Seeraa jidduu qubatan ammatti gandoota 6 keessaa buqqisuudha. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa Afrikaa keessatti daandii qilleensaa guddaa fi milkaa'ina biizinasii qabu jedhamee kan jajamu ta'us seenaa fi hojjimaata daneessummaa biyyichaa calanqisu oduman qabaatiin akka dhaabbata mallattoo biyyattii bakka bu'uutti yookiin naashinaal keeriyer of dhiyeessuun isaa akkuma itti fufetti jira. Haalli kun immoo bulchitoota impaayiratti kanneen akka PP fi deeggartoota isaanii sirna federaalawaa diiguudhaan sirna waaltawaa deebisuu fedhanii firee gaarii ta'uunsaa hin oolle. Adeemsi babal'ina dhaabbata kanaatis kana akeeka. Ethiopian Airlines kun agoobara dhaabbilee mootummaa hammatu kan Ethiopian Investment Holdings gabaa jedhaan EIH jedhamu jalatti abbaa qabeenyummaa daandii qilleensaa Itoophiyaa kan ta'e gurmuu daandii qilleensaa Itoophiyaa Ethiopian Airlines Group jalatti gurmaa'uudhaan buufata xiyyaaraa idil addunyaa Boolee kan magaalaa Finfinneetti argamu baasii doolaara miliyoona 400 oliin kan babal'ise yoo ta'u, terminaala VIP diplomaatotaa kan dureewwan mootummaa fi hooggantoota biyyaa keessummeessu erga xumuree hojii eegalchiisee iyyuu hin bubulle. Dhaabbanni kun babal'ina Booleetti taasifame kanaan xiyyaarota 140 qabuun waggaatti imaltoota miliyoona 22 keessummeessuu danda'a jedhama. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa babal'ina isaa itti fufuudhaan ijaarsa marsaa duraatiin iyyuu doolaara Ameerikaa biliyoona 6 hanga biliyoona 10 olii fixa kan jedhamuu fi bara 2029 xumuramuuf kan karoorfame ijaarsa kan eegale yoo ta'u, qonnaan bultoota lafarraa kaasuus tibbana eegalee jiraachuun beekameera. Dhaabbatichi ijaarsa kana booda xiyyaarota amma qabu 140 irraa gara 271tti guddisuudhaan baay'ina imaltoota waggaa 5 booda waggaatti miliyoona 22 ni caala jedhamu keessummeessuuf jecha buufata xiyyaaraa haaraa addunyaa guddaa sadarkaa Afrikaattuu dorgomaa hin qabne haaraa ijaaruuf karoorfatee waliigalteewwan adda addaa kaampaaniiwwan United Arab Emirates, Chaayinaa fi kan kana fakkaatan waliin taasisaa akka ture miidiyaaleen addunyaa gabaasaa turuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee akka keessa beektonni dhimmichaa fi beektonni dinagdee jedhanitti barbaachisummaan buufata xiyyaaraa haaraa waan gaaffii namatti uumudha malee gaaffii deebisuu hin qabu. Daandii qilleensaa Itoophiyaa buufata xiyyaaraa guddicha Booleettiyyuu parsantaa 30 caalaa kan hin fayyadamne barbaachisummaan buufata xiyyaaraa haaraa ijaaruu faayidaa isaarraa miidhaa isaatu caala jedhu beektonni damee kanaa. Haaromsii fi babal'inni otoo hin taasifaminiif durayyuu buufanni xiyyaaraa Boolee qabu kan parsantaa 70 ga'utti dhimma ba'uu odoo hin danda'in buufata xiyyaaraa haaraa kan biraa ijaaruuf karoorfachuun maaliif barbaachisere kan jedhu gaaffii ijoo mootummaan deebisuu hin barbaannedha. Gabaabumatti humna buufanni xiyyaaraa Boolee qabu keessaa parsantaa 30 qofatu hojiirra oole jechuudha. Gama biraatiin piroojeektiin kun akkuma karoorfametti hojiitti hiikamnaan buqqaatii fi duguuggaa sanyii hordofsiisuuf akka jirullee dhaloonni naannoo piroojeektii kanaa iyyachaa turanillee sagaleen isaanii dhagahamuu hin dandeenye. Kunis kan ta'e Itoophiyaa keessatti akkuma deddeebi'ee mul'ate misoomni karoorfamuu fi raawwatamu kamuu galmisaa misoomicha odeeffamuu san odoo hin taane akeeka dhokataa fi galmoota biroo akka tarsiimoo ijaarsa biyya sabqeenxummaa hojiirra oolchuu kan aadaa afaanii fi eenyummaa haaraa qubachiisuu fi kan kana fakkaatan qabu muuxannoo misoomaa kanaan duraatirraa sirritti hubatama. Haaluma kanaan gareen daandii qilleensaa Itoophiyaa buufata xiyyaaraa haaraa waggaatti imaltoota miliyoona 100 ol tajaajiluu danda'u karoorfatee uummata Oromoo giddu galeessa Oromiyaarraa buqqisuu tibbana eegalee jiraachuu buqqaatii kanaafillee uummanni birmannaa fi sagalee gahaa dhabuudhaan miidhama irra gahaa jiru sodaa guddaa keessatti ta'uu jiraattonni bifa adda addaatiin himachaa jiraachuun ni beekama. Buufanni xiyyaaraa haaraan kun magaalaa guddoo Oromiyaa fi teessoo mootummaa federaalaa Itoophiyaa Finfinneerraa kiiloomeetira 40 hanga 45 qofa fagaatee gandoota baadiyyaa baroota dhiyoo keessa magaalaa Bishooftuu jalatti hammataman keessatti ijaaramaa kan jiru yoo ta'u, geejjiba baaburaa imaltoota deddeebisuun magaalaa guddoo Finfinneedhaan wal qabsiifama jedhameera. Kana jechuun maal jechuu akka ta'e hubachuun salphaadha. Gabaasaaleen adda addaa akka ibsanitti qorannoo dhaabbanni Faransaa kan maqaan isaa injiinaringii buufata xiyyaaraa Paaris jedhamu taasiseen
bakki filatame naannawa gosti jahan galaan qubatu keessa qubsuma warra aabuu ta'ee adda ba'ee akka jiruu fi bal'ina lafaa kiiloomeetira iskeerii 35 gubbaatti akka ijaaramudha. Yeroo ammaa lafa kanarraa nama kaasunuu eegalamee jira. Kana jechuun lafa walakkaa Finfinnee caalu jechuudha. Armaan dura humna qilleensatiif jedhamee lafti bal'inaaf fudhatame qonnaan bulaan hammisaa hin beekamne magaalaa Bishooftuu irraa buqqa'ee kan bade yoo ta'u, pirojektiin buufata xiyyaaraa kun immoo addatti uummata gandoota jaha keessa jiruuf yaaddoo buqqifamuu fi lafa saamamuu haaraa ta'ee ummaticha buqqisuu eegalee jira. Akkuma yeroo baay'ee ibsaa turre lafti qotee bulaa hedduun kaartaa daangaa fi bal'ina lafasaa ibsu kan hin qabne yoo ta'u, kaartaadhumti qonnaan bulaa harka jirus takkaa'uu wallaalummaarraa yookaan itti fayyadamee kan maqaan suuraanii fi miseensi maatii dogoggorfamee galmaa'e ta'uun lafti qotee bulaa tokko kaadireedhaan maqaa kan biraatti safaramuun akkasumas namoota qonnaan bulaa hin taane ragaan abbaa qabiyyummaa hojjetamee saamichi lafaa fi beenyaa qonnaan bulaaf kaffalamuu malu ittiin saamuu babal'ifachuunii fi kan kana fakkaatan rakkoo lafarraa buqqa'uu eegalame kana daranuu kan ammeessan ta'uun ifatti mul'achaa jira. Kana malees dararaa fi saamicha mootummaan isaanirratti maqaa gibiraatiin raawwaturraa xiqqoomas taatu bayyanachuuf jecha qonnaan bultoonni garri caalu bal'ina lafaarraa xiqqeessee kaartarratti galmeessuun rakkoo dabalataa uummata keenya miidhu akka ta'e beekamaadha. Lafti qotee bulaa tokko tokko ammoo garamitti akka galmaa'e kan hin beekamne ta'uunii fi dhaloonni haaraan maatirraa bifa kennaa fi bifa adda addaatiin argate irratti ragaa tokkollee akka hin arganne taasifamuun saamicha humna guddaadhaan itti dhufaa jiru. Kanaaf haala aanja'aa uummata naannichaaf ammoo yaaddoo guddaa ta'aa kan ture amma lafarraa kaasuu eegalee jira. Qonnaan bulaa hojii qonnaatiin maatii isaa jiraachisu tokkoof beenyaa kaffaluun lafa fudhatameef bakka bu'aa sirrii ta'uu baatullee beenyaan kun haala kamiin ulaagaa yookiin taarifa kamiin akka kaffalamuu qabu qonnaan bulaan kan hin beekne ta'uunis rakkoo guddaa burjaajii fi saamicha onnachiisee uummata keenya deeksudha. Lafti amma buufanni xiyyaaraa irratti ijaaramuuf deemu kun uummata ganda jaha keessa qubatu buqqisuu irra darbee rakkoo hawaasummaa fi diinagdee darbees rakkoo siyaasaa, aadaa, afaanii fi duguggaa sanyii akka hordofsiisu beekamaadha. Maallaqni buufatichi ittiin ijaaramuuf deemu doolaarrii biliyoona 6 hanga biliyoona 10 olii kun kan marsaa duraatiif qabame yoo ta'u, haala armaan dura baratameen bifa adda addaatiin jechuunis hojjettoota qaxaruu, kontiraaktaroota fi sabkontiraaktaroota qaxaruutiin kan warra afaan Amaaraa dubbatanii irratti dhangala'u yoo ta'u, namoonni kunis gara buufata ijaaramuutti dhufuudhaan dimoogiraafii naannichaa jijjiiruu warra eegaluu jechuudha. Akkuma magaalaa Bishooftuu irratti hundeeffamarraa kaasee qabata humna qilleensaa Itoophiyaatiin jijjiiramni dimoogiraafii fi uummataa raawwatamee Oromoon keessaa haphatee bade sanitti ammas Abboo Seeraa fi gandoota hafan keessatti magaalaan Dabrazayitii yookiin Addis Ababaan kan biraa ijaaramuuf Oromoo buqqisuun eegalamee haala nama gaddisiisuu fi birmannaa dhabeen warri Abboo akkuma ukkaafamanitti qe'ee isaaniitti nagaa dhaabbachaa jiru. Gaafa kondoominiyeemiin lafa qonnaan bulaa irratti ijaaramee Finfinneen baadiyaa liqimsitee babal'attu qonnaan bulaan hin mariisifamu ture. Kanarraa kan ka'e wanti fedhii qonnaan bulaa malee lafa qonnaa keessatti raawwatamu hundi aramaadha jedhamee qabsoon diddaa maastar pilaanii Finfinnee dhoowee jijjiiramni yeroo dhufutti warri har'a saamicha biraarra jiran akeeka dhokataa qabatanii dantaa Oromoon Finfinnee irraa argachuu malee hunda ukkaamsanii firii qabsoo qeerroo micciiranii uummata nagaa dhoowwuu eega hojii godhatanii waggaa 8 deemu. Sababa kanaan qeerroon sibiila kaasee ofirraa ittisatti seenuunis yaadannoo yeroo dhiyooti. Har'as haaluma duriin bakka tokko tokkotti immoo haala kan durirra hammaateen maqaa misoomaatii saamichi lafaa fi yakki uummata keenya lafarraa buqqisanii duguggaa sanyiitiif mijeessuu akkuma itti fufetti jira. Akka labsii lafa baadiyaa Oromiyaa dhiyeenya bahee fi heera biyyattiitiin namni tokko qabeenya yookiin qabiyyee lafasaa faayidaa uummataaf qofa gadi lakkisuu danda'a jedhamus faayidaan uummataa kun ifatti hanga dhumaatti hin tarreeffamne waan ta'eef kaballaa qaba. Kana hambisuuf namoonni qabiyyee isaanii gadi lakkisan osoo murtiin sun hin murtaa'in yoo xiqqaate waggaa tokko dursanii mariisifamuu akka qaban seeraan tumamus adeemsi lafa gadi lakkisiisuu buufata xiyyaaraa haaraa kun ifa miti, hirmaachisaa miti, haqa qabeessaa fi itti gaafatamummaa kan hordofsiisu ta'ee hojjetamaan turre. Seera biyyattii fi seerota idil addunyaa pirojektiiwwan gurguddaa akkanaa irratti tumaman kan biyyattiin raggaasiftes hin guutu. Doorsisaa fi sodaachisoodhaan lafarraa kaafamaa jiraachuu gabaasni gandoota kanarraa bahu ni ibsa. Ukkaamsan namoota yaada isaanii ibsatanii akkasumas qonnaan bultoota komii lafarraa buqqa'uu kanarratti qaban dubbatan irratti raawwatamaa jiru hamaadha. Osoo uummata hin buqqisin beenyaan dursee kaffalamuu qaba ture. Lafti bakka bu'iinsaa dursee kennamuu qaba jedhamee seeraan tumamus
amma garuu uummanni otoo homaa quba hin qabaatin ijaarsiyyuu eegalamee namas kaasuun eegalamee qe'ee isaaniitirraa kaafamaa jiru. Dhimma kanarratti marii fakkeessaa uummata doorsisanii walitti qabuun taasifamaa ture akka waan uummanni mari'ateetitti ibsamaa kan jiru yoo ta'u, Pirojektichi murtaa'ee maddi maallaqaallee argamee maallaqa dolaara biliyoona 6 oliin akka itti deemamaa jiru gama tokko yoo ibsamu, gama biraan ammoo hawaasni naannoo pirojektichaa odeeffannoo dhabuurraan kan ka'e hanga amma ka'aa jedhamu kanaatti homaayyuu quba hin qabu. Amma immoo kunoo kaasuun eegalamee warri aabboo imimmaan harcaasaa qe'ee isaanii hortee meeqaatamaaf irra turanirraa ka'anii nagaa dhaammachaa jiru. Qaamni dhimmi ilaallatu keessattuu qaamni mootummaa gara gadii ukkaamsaaf ariifatu kun bu'uura seeraan hawaasaaf odeeffannoo sirrii fi wayitaawaa kennaa hin turre, ofiifuu odeeffannoo hin qaban turan. Akkuma beeknuu fi keessa ture uummanni keenya baadiyaa jireenyi isaa qe'ee isaa waliin wal qabata. Akkuma namuu yoo qabaate magaalatti mana bareedaa bakkuma fedhetti bitatee yookiin kireeffatee galu yookaan yoo dhabe karaarra bulu miti. Uummanni keenya hawaasummaa fi ayyaantummaa guddaa qe'ee fi lafasaa waliin qaba. Ayyaantummaa fi hawaasummaansaa ammoo hidhata guddaa lafa irra jiraatu qe'eesaa, ardaa jilaa, bakkoota ulfoo, ujubaa fi teessuma lafasaa fi kan kana fakkaata waliin qaba. Dhimma lafaa fi qe'ee ofiitirraa buqqa'uu miti. Dubbii lafa yookiin qabeenya qabaachuuf dhabuu yookiin dinagdee qofaas miti. Dhimma lafee lafasan jala jiruu fi dhimma lafee har'a laficha gubbaa akka Oromootti jiruuti. Bakki itti uummata ganda jaarraa buqqifamuuf jiru kana itti deebisanii qubsiisaa jiran jireenya ta'amoo fageessanii gatuudha. Malli jireenyaa armaan dura ittiin jiraachaa turan qonni akkamitti jiraachuuf deemu. Haalli ijaarsa pirojektichaa fi kan kana fakkaatan bakka deebii hin argannetti murtiin lafarraa ka'aa jedhamuudhaan kennamus ta'ee gochi lafarraa kaasuu amma eegalame kun sirrii ta'uu hin danda'u. Waan gaafatamummaa seeraa seenaa fi dhaloota hordofsiisuu waan dhugumatti seeruma biyyattiin amma ittiin bultuu fi seera sadarkaa idil addunyaatti biyyattiin raggaasiftee ofitti fudhatteen nama gaafachiisu ta'uu qondaalonni sirnichaa hundi beekuu qabu. Akka argaa jirrutti misoomni Oromoo buqqisanii uummata bakka biraatii dhufuuf magaalaa haaraa Itoophiyaan Airline jalatti bultu ijaaru kun misooma ummatichaaf dhufe osoo hin taane balaa ummatichatti dhufe kan duguggaa sanyii akkuma gosoota gullallee, eekaa, abbichuu fi galaanfaa irratti maqaa magaalaa Addis Ababa jedhamu ijaaruu fi babal'isuutiin raawwatame san kan hordofsiisu jechuudha. Gosoonni Oromoo jaan galaan aanaa Aabuu Seeraa bakka itti amma magaalaan buufata xiyyaaraa ijaaramaa jiru keessa jiraataa turan warra Aabuu kanneen akka Aabuu Lugnaa, Aabuu Saarkamaa, Aabuu Kombolchaa, Aabuu Looyaa, Aabuu Seeraa, Aabuu Doddotaa, Aabuu Cirrii, Aabuu Sirbaa, Aabuu Ketichaa, warra Jaarsaa, Callabbaa, Gajjaa Akaleefaa. Walumaa galatti lammiileen Oromoo naannoo dirree qarqara Bishooftuutii kaasee hamma Leemman Sooddotti bakka hambaa seenaa markaa Qunxurreetii kaasee hamma gammoojjii Jiddaatti jiran duguugaman akkuma gosoota Finfinnee durii namoota biraa afaan biraa fi aadaa biraa qabaniin bakka buufamuufi jechuudha. Kun yakka duguuggaa sanyii jabana kana keessa ija keenya duratti raawwatamuuf jiru ta'uu hubachuu qabna. Buufanni xiyyaaraa kun gandoota bara dhiyoo keessa bulchiinsa bilxiginnaatiin magaalaa Bishooftuu jala galfaman 6 kan fudhatu akka ta'e jiraattonni himaa kan turan yoo ta'u, gandoonni kunis ganda Aabuu Saarkamaa, ganda Aabuu Looyaa, ganda Aabuu Kombolchaa, ganda Aabuu Lugnaa, ganda Aabuu Seeraa fi ganda Aabuu Aciroo jedhamu. Abbaa warraa muraasaaf mootummaan mana ijaaree itti galchaa akka jiru odeeffamaa kan jiru yoo ta'u, kaasan lafa kaaree meetira tokkotti qarshii 322 akka kaffalamus marii sodaachisoo fi doorsisaan taasifame tokko irratti odeeffamuun ala ifatti wanti beekamu hin jiru. Kaffaltiin kaasaa jedhamtu kunis kan waggaa takkaa qofa akka taatee fi ijoollee maatii wajjin achii buqqaa jiraniif lafti qofti akka kennamu himamaa jira. Kana malees otuma buqqaatiin eegalamee jiruullee hangumti jedhamu sunu kaffalamaa fi akka hin jirre beekameera. Dhalattoonni naannichaa akka himanitti akkuma kanaan dura jechaa turre ummanni karoora misoomichaa kan duraatirraa kaasee hamma buqqifamuu eegale kanaatti sirnaan hin mariitifamne hin hirmaachifamne. Warra itti boonyu nuuf fidaa jedhee kadhatee dadhabee itti dhiiset qe'ee isaarraa ka'aa jira. Isaanii miti warri qaama mootummaa jedhamaniyyuu keessattuu caasan garagadii dhimmi kun isaan ilaallatu qulqulleeffachuuf iyyafatanii qaama odeeffannoo kennuuf dhabaa akka turan dubbachaa turan. Hireen uummata laficharraa buqqa'uu maal ta'a? Beenyaan akkamitti kaffalama? Misoomicha yookiin magaalicha ijaaramu kana keessatti gaheen uummata achirraa buqqa'uu maali? Qabiyyee lafaarratti kaartaan hojjetamee ture dogoggora baay'ee qabu hin sirroofne.
lafa gulummaa ka warri daa'imummaan ilmaan isaatiif kenne ilaalchisee kennaan akka hin mirkanoofne dhorkamaa ture hoo akkam ta'a? Piroojeektiin ijaaramu kun ummaticha buqqa'uuf maal buusa? Ummanni naannawa kanaa carraawwan hojii dhaabbata federaalaa afaan Amaaraatiin hojjetu kan akka Itoophiyaa Airline kana keessatti akkamitti fayyadamuu danda'a? Ummanni kaafameetuma qarqaratti bahee daawwataa ta'a moo fayyadamaa jalqabaa ta'a kan jedhuu fi dhimmoota biroo irratti ummanni homaa quba hin qabu. Mootummaanis akkuma amala isaa lafa fudhachuuf barbaade san malee ummaticha ganda ja'an keessaa buqqa'ee baduuf deemu kana ilaaluuf fedhii akka hin qabne kunoo ummata buqqisuu eegaluudhaan mirkaneessee jira. Dimshaashumatti piroojeektiin buufata xiyyaaraa kun fedhii nam-tokkee ministeera muummee biyyattii kan daangaa hin qabne bakkaan ga'uuf yoo ta'e malee humna buufanni xiyyaaraa booleeniyyuu qabu duguuganii otoo ittiin fayyadamin buufata xiyyaaraa biraa ummata ganda jahaa buqqisu ijaaruun misoomaaf miti. Tooftaa yookiin tarsiimoo ittiin aangoo wiirtuu tokkorratti waalteessanii federaalizimicha ittiin dhabamsiisan keessaa tokkodha. Misoomni akkanaa saamicha lafaa fi ummata buqqisanii magaalessuu qofa miti. Tarsiimoo ittiin Oromiyaa bakka lamatti ittiin muran maastar pilaanii biraati. Buufata xiyyaaraa ijaaruun barbaachisaa otoo hin ta'in haala biyyattiin keessa jirtullee hubannoo keessa otoo hin galchin ijaarsi waraana gurguddaa sadi kan lubbuu lammiilee fi qabeenya biyyattii nyaachaa jiru keessatti raawwatamu misooma ta'uu hin danda'u. Misoomni haala akkanaa keessatti ololamu ummata laficharraa buqqa'uuf yaada gaarii qabaata jedhanii yaaduun of gowwoomsudha. Misoomawwan kanaan duraatirraa wanti agarree kan Oromoo lafaa fi qe'eesaarraa duguugudha malee kan Oromoo gabbisuu fi guddisu ta'ee hin beeku. Sababa misoomaatiin magaalummaan yoo babal'atu afaan Oromoo fi aadaan akkasumas eenyummaan Oromoo kan Habashaatiin bakka buufamaa dhufu hambaan Habashootaa kan magaalaa Bishooftuu fi magaalota Oromiyaa akka Finfinnee, Adaamaa fi kan kana fakkaatan keessaa mul'atu waan nu yaachisu madaan qoorree godaannisa seenaa qabna. Misoomni yookiin magaalaan ummatichumaan ummatichaaf hin dhufne kan 4 kiloorraa gadi fe'amu kun balaa karooran ummatichatti dhufeetoo lafa qonnaan bulaa keessa qubate. Kun ammoo ummatichaaf aramaadha malee misoomaa miti. Hundaa olitti immoo otuma wanti karoorfame kun waan gaarii ta'eeyyuu ummanni jalqabaa kaasee hanga dhumaatti hirmaachifameetoo itti amanu malee lafa isaarraa buqqifamuu hin qabu. Wanti damma miti malee oduma damma ta'eeyyuu anatu siif beekadhaan yookaan sodaachisoodhaan yookaan humnaan damma afaan nama kaa'uunuyyuu fudhatama hin qabu. Ummatichi fedhu dammicha fudhachuu yoo hin feene immoo dammi damma ta'us diduuf mirga akka qabu beekuun barbaachisaadha. Anatu siif beekan tuffiirraa dhufa sanuu ummata beekumsi bu'uuraa fi guddaan ammoo beekumsa saba keessa jiru beekumsa xabboo yookiin indigenous knowledge kan jedhamudha. Waan isa baasu sabichatu beeka. Gabaabumatti akeekni magaalaa buufata xiyyaaraa haaraa bakka bal'inni Oromiyaa fiixee Minjaarii hamma fiixee xiyyaatti jiru kiiloomeetira 75 hin caalletti ijaaruu kun akeeka siyaasaati malee misoomaa miti. Otuma ta'eeyyuu beenyaan gosa Oromoo tokkoo aadaadhaan afaanii fi eenyummaadhaan buqqisuuf gahaadha jedhamuu danda'u hin jiru. Maastar pilaanii Finfinnee babal'isuudhaan Oromiyaa bakka lamatti muruu yakka duguuggaa sanyiiti jedhamee yoo kufu maastar pilaaniin biraa maqaa fi tooftaa jijjiirratee magaalaa haaraa ijaaruudhaan Oromiyaa bakka lamatti murus misooma ta'uu hin danda'u. Gochi maqaa miidhagfatee saba buqqisuu kan gosa duguuguu kan saba Oromoo fi biyyasaa Oromiyaa bakka lamatti addaan kutuu misooma miti badiidha. Ormi tuqeen nama laalaa abbaatu dhoowwata roorroo jechaa qophii keenya har'aa xumurraa horaa bulaa.